bara haatitti garaa jabaattu keessas jiraachuu jammarree yaa jarana. Halagaanoo halagummaa isaa hidateetu haati hoo maal ishee hidatteetu jenna. Dhiirri biyya lafaarraa danuutu jira. Dhalli ofii garuu takka harka ofiitii baana deebisanii boolla keessaa baasanii itti lubbuu godhuu hin dandahani. Deebisanii kan ishee fakkaatullee argachuu hin dandahani. Maaliif jennaan isheen takkaa macarraa ishiitiin uumamte namni kan biraa carraa isaatiin uumama. Garuu garaa jabeenyi hamma kana ga'u hin jiraa gaafa jenne yaannu dhugaa rabbiiti baay'ee nama yaaddessa, baay'ee nama sodaachisa. Innoo abbaa ormaa ta'uusaa hidateetu isheen odeesse ji'a 9 garaatti baatte. Erga ji'a 9 garaatti baattee deessee booda guddistee sadarkaa kanaan geesse. Erga guddistee dhiiraaf jecha maaltu mucaa ishii irratti garaa ishee jabeessa. 9 ilmattus 90 ilmattus kan koo qiraacumaatti ana durreen. Yoo 9 ilmattes isheen adurreen ana ishiin abdu xiqqoo taatus baay'ee taatus. Yoo 90 ilmattes ana ishiin abdu durreen. Kajelte manuma dhugdi. Yoo dhiira isa kana dhabde ka biraan dhabdu maaliif daa'ima ishii du'atti murteessiti? Tokko. Inni lammaffaa immoo haati isheeyyuu isa geessi maal godhi jedhee mucaa duudaa mucaa maan beekne gudeeda. Erga gudeedee ka'eeyoo maaltu reebbichaa bira geesse? Silaa osoo haadha dhala ofii jaallattu taate, osoo haadha dhala ofiidhaaf bakka qabdu taate, osoo haadha daa'ima ofiidhaaf yaaddu taate, gaafa nina gudeedee jette haadhatti himattu sana haati maaf dhoksiti? Silaa kan u'uu jedhee biyya baasee namicha kana qabsiisee hiisisu haadhitti tureyyuu. Garuu haadhittiin daa'ima ishiirra abbaa manaa ishii mararsiifatte. Daa'ima ishii dabarsitee du'atti kennite. Ilaalaa yaa saba waan nuti keessa jiraannu. Nagaan daganne miira aarii keessa galeen nagaan isiniif haa ta'u lafa jirtanitti akkam jirtu naguma keessanii haani nagaa kee rabbi galanni haa ga'u. Isinillee lafa jirtanitti nageenya keessan irraa hafa haa ta'u. yuutuubii ko subscribe like share na gochuun dagatinaa na jajjabeessaan sinin jedha. Baay'een aare dhugaa waaqayyooti. Baay'ee garaan na gubate. Isa guddaafis na as ani garaa akkamii akkanaa laateeru waaqayyo ani hin beeku. Dhugaa dubbachuuf bakka ani garaan kiyya nama daa'e. Jireenya biyya lafaa kanarraa amma dhaqee tasfaa na kutachiisu eegale. Dhugaa rabbii. Hamma mucittii kana mucaa suuraa isarratti agartan kana isheen isa bukkee haadhishiiti. Mucittiin intala ishiiti. Inni ishee bukkeeyoo isheef abbaa manaadha. Mucaa ishee xiqqoof immoo abbaa buddeenaadha. Ishee gudeede erga ishee gudeedee ka'ee gudeedamuu mucaa ishee dhoksitee abbaa ormaatti maxxante jechuudha. Erga gudeedamuu mucaa ishee dhoksite kan gudeedes abbaa manaa ishee mucaa ishee gudeedee ishee faana immoo ciisamu. Ana akkaataa sanaaf hin galle tokko. Inni lammaffaa erga mucaan ishee gudeedamtee haadhatti himattee haati mootummaatti himachuu dhiiste dhoksite hirreebdi mucaa ishee. Abbaan buddeenaa silattuu abbaa ormaati. Garaa jabeessa. Garaa jabaannanuu qabate gudeede. Argatee immoo dhabeetu karaa saaqameefi egaa ishee reebanii mucaan hin dubbattu dhoksaatti dhoksanii ukkaamsanii hambisanii akkanatti akka jiraataniif barbaadan isaan. Reebanii umarra mucaa ajjeesanii jechuudha. Taateen kun kan ta'e egaa dirree dhuwaatti mucaa kana akka ajjeesanii ofii jiraachuuf egaa ofii gammadanii jiraachuuf waliin gammachuun ilma namaa ajjeesanii jiraachuu abdanii numaan jirre harka mootummaan keessaa qabutu dhokatee
abbichi ajjeese sun jiraata malee akkanatti kan mootummaan harka keessaa hin qabne nama ajjeeseen taa'ee fandalali'ee nyaadha jechuun abadanii numa hin jiraanne. Dhugaa rabbii mucaa buskuttii kana fakkaattu, mucaa ola deemtu, mucaa bor ofirra dabartee biyyaaf ta'uu dandeessu, mucaa deemtee hin quufne, mucaa golfitee hin quufne, mucaa tuftee hin quufne akkanatti qirsim godhee hennaa ishee gabaabsu haadha faana walii ta'e nama miti kana rabbiyyuu hin jaallatu. Namni yoo dhiisellee, firri yoo dhiisellee, abbaan mucaa yoo dhiisellee rabbuun dhiisu. Dhugaa rabbii. Erga ajjeesanii awwaalamte. Akkasii figaa haadhaati. Haadhaan tadaati ka gadduu isheetti agarsiifanne mukuun kushaan kun. Kan daa'ima ofii nyaattee abbaa hormaa faana jiraattu dubartii kanan argee. Gaafa qabamanii hidhamanii rakkoo itti waa'ee mucaa kee dhoksitee fi himi jennaani ani rakkoon qabu akka gudeede sin agarree isheetu na gudeede jedhee himate malee wanta qabatama waan hin beekun qabaannee fan callise jetteedha. Mee ilaalaga garaa jabina haadha. Inni hoo gudeedde naan gudeede reebde naan reebe lama taane ishuma faana reebne. Sababii reebbichaan irraan gahameef sababii ani ishee faana ciiseef duute malee mucaan kun dhukkuban qabdu jedhee amanee jechuudha. Ilaa agartu isatti duute murtaa'e kan ishee mogaa ganaadha. Kan ishees duutitti murtaa'a malee dubartii daa'ima ofiitti akkas garaa jabaattu namni argee hin beeku. Maal haadha salphattu dhugaa rabbii an akka dubartii kanaan agarre. Haati ofii beelofte afaan nama keessennaan isheen kun immoo dhiiraaf jecha daa'ima ofii afaan boollaa keessa keessi. Waaqayyo waan akkasiin waa oolchu nurraa haa qabu. Nagaa nuuf haa kennu, waan gaarii nu haa geessisu. Lafa nagaa jiraadha. Subscribe na godhaa.